Kuno akkaataa YouTube keenya ittiin banannu jechuudha. YouTube keenya koodii ni banna. Arga kan koodiin banneen booda egaa YouTube keenya seenaa jechuudha. YouTube keenya akkanatti nuuf fidaa jechuudha. Akkasitti iddoo jalaa kanarratti create account kan jiru kana ni filanna. San gubbaa irratti egaa myself ta'in jettu ni jirti. Myself kana filannaa jechuudha. San booda maqaa keessan ittiin barreessitu jechuudha. An maqaa tokko hatti aan barreessu amma. Isinis ittiin barreeffattanii jechuudha. Maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii jala kanarratti maqaa abbaa keessanii barreessitanii jechuudha. San booda next jettaniin. San booda guyyaa dhalootaa isan gaafataa. Guyyaa kanarratti guyyaa 12 gootanii kan egaa manzii kan feetan filattan ammoo barrii bara 19 keessa ta'uu qaba jechuudha. Bara 1994 garuu geendar yoo dhiira taatan meel jettaniin yoo dhalaa taatan ammoo female jettaniin waan dhiira ta'eef amma meeliin gahan. Akkasitti eegas booda next gama jalaa kanarratti argamti jettaniin. San booda email ittiin barreeffattu jechuudha. Email kanumaan fadhaa ittiin barreeffadhu akkanatti. Erga email ittiin barreeffataniin booda next jettaniin. San booda paaswordii san gaafataa paaswordii akkanatti ittiin godhatanii jechuudha. San booda next jettaniin. Paaswordii cimaa ta'e tokko ittiin gootanii jechuudha. San booda speak jettaniin jala kanarratti. San booda akkanatti ayagirii kan jala kanarratti argamtu kan akkanatti to'itanii jechuudha. Akkanatti kunoo YouTube keenya banameera jechuudha. San booda egaa Ahmed Imaam Appannatti barreessinaa jechuudha. Akkanatti waggaatti hin barreessine akkanatti nu fidaa jechuudha. Akkanatti subscribe goone erga nagaa iddoon bilbilaa dila kanaan dhuftee all irratti ol baafnaa jechuudha. San booda isin seenne viidiyoolee kana as jalaa ni argattanii jechuudha. Viidiyoo akkaataa like ittiin godhan isin agarsiisa jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Akkanatti like gootanii jechuudha. San all irratti ol baaftan. Hayyee viidiyoon kun yoo isinitti tole like share gochuudhaan nu gargaara.